السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك فوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكرتو. إذا كبجمتوتا دعوتوتا كنيا أرني دبني دبني جرى جتودا مايكنا باي چمنه جرى وان جنا. إذا نام نعمله يو فيوري باي غاردا ميرو تكتو كمله في تكنون غاردا. إذا كبجمتوتا دعوتوتا كنا بيجرى دفع جرى جتودا مال في مشا كيسن كبني دفع جرى مشا بوليتينا مكان سي رحيما جدمتو كبني دفني جرى جتودا مشان كونغوت مانغوتوتي مكينة توكو aku marga arta makinan asin dhaabataa jira jechuudha argaa artani meeshaa kana fe'uuf deemna jechuudha meeshaan kun eessa deema yoo jettan boqqojjii deema rahimaa boqqojjiiti meeshaan rahimaa boqqojjii waa tokko lama miti meeshaa baay'eedha warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyaa kottaan affeerraa kenna warroonni maamila keenya taatan immoo guruupii illee haa ta'u telegiraamii waasappii chaanaalii kamirrattuu hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jecha ani ashan tokkon tokko isin himti anillee ashan raafudhee yoo isin kana dhabtu taate meeshaa tokko isin beeksisa haga dhuma viidiyoo keenyatti na wajjin turaan isinin jedha hayyee daawwattoota keenya share like subscribe gochuun raafutina ammaan kallattiiwwan gara meeshaa gatii isaa isin himuutti isin dabarsaa har'a meeshaan mana keessallee baay'eetu jira jechuudha daawwattoota keenya warroon lakkoofsa bilbila keenyaa barbaadan duwwaa 97 66 50 jechuudha nu argachuu dandeettan. Egaa lakkoofsa birallee yoo kan barbaadan taate duwwaa 83 48 87 jechuudhaan nu argachuu dandeettu daawwattoota keenya direct imo whatsapp gara hundaanuu fayyadamna daawwattoota keenya ammaan gara meeshaa isin dabarsa. hayyee daawwattoota keenya magaalatti magatii meeshicha isin beeksisa jechuudha tokko baratti minxaafii qabdi jechuudha buleetiin ta'e akkuma argitan kana minxaafii isa guddaa deebinee jira minxaafii kana gisee isin bitatutti qarshii kuma shanii bitamee amma baay'ee dabalee jira minxaafii daawwattoota keenya firaashii afurii fi firaashii 12 uffata isaa wajjin qabdi jechuudha akkuma argitan kana haala illee ta'ee akka manaatti bareeduu baatu afurii isin agarsiisuudhaaf jechuudha daawwattoota keenya Waliigala isaatitti yeroo ammaa kana qarshii kuma 21 hojjetama jechuudha firaashii afurii firaashii 12 uffata isaa guutuu wajjin jechuudha daawwattoota keenya gaixaan rootoo guddaa qabu buleen seenna rootoon kun achi jira jechuudha qarshii kuma 3,300 hin bitama gaixaan maashina qamashaa lama qabdi kun maashina qamashaa as jira jechuudha daawwattoota keenya kun lamaanuu as jira daawwattoota keenya maashinni qamashaa kun qarshii kuma 5,400 lamaan isaa maashina juusii qabdi maashina juusii qarshii kuma 4 galee jira yeroo ammaa kana kun as jira daawwattoota keenya maashina juusii lamaa fi kan qimamii adda addaa daakuu of keessaa qaba jechuudha gaixaan maashina shunkurtiiti innis kun as jira daawwattoota keenya qarshii kuma 2,800 bitama maashinni shunkurtii maashina buna daakuu niimaatu jira hayyee maashina firaashii kanaadha gatii isii qarshii 800 gaixaanu kawiyyaa uffataati kawiyyaan uffata kun as jira qarshii kuma 3,200 daawwattoota keenya maashina bishaan oolchuutu jira boilarii kun argama qarshii kuma 1,900 distii saraamikii firee afur qabdi obboleettiin teennaa kun akkuma argitan kana diqqarraa haga guddaatitti asirraa qabee galaatti jechuudha distii saraamikii orijinaala ta'e tokkoffaadha daawwattoota keenya gatiin isii qarshii kuma 9,000 bitamte jechuudha abbaa afur distii afuratu jira kun distiin afurallee asitti argamti gatiin distii afuraa qarshii kuma 5,200 bitamte yeroo isin bitattu jechuudha amma dabalteetti saanii feermusii firee 3 jira kun qarshii kuma 3,200 yeroo ammaa kana dizee siibinetti garuu xiqqoo gatiinsa gadi bu'aadha meeshaan dura tureedha meeshaan kun meeshaan mana keessaa kan dura tureedha meeshaan farnicharii amma hojjetamee ba'e haga dhuma viidiyoo keenya wajjin turuudhaan hundi isaatu daawwachuu hin dagatin asin jedha daawwattoota keenya kaitaanu feermusii warqaammaa firee lama qabdi kun asitti argama qarshii kuma 5,500 kabiraa rakabootii abbaa gadaatii fi rakabootii dimlaayitii qabdi kun abbaa gadaa siinii fi sufraa fermeelloo isaati meeshaa isaa guutuu wajjin dimlaayit illee siinii 12 wajjin bisattee jirti kun siinii 12 wajjin qopheessinee jira jechuudha daawwattoota keenya akkuma argitan kanatti share like subscribe gochuun irraanfatina gadhaan burcuqqoo shaayii 6 fi bidiribsii 2 qabdi kun burcuqqoo shaayii 6 as jirti bidiribsii 2 immoo bakka tokkotti wal keessa goonee jira jechuudha daawwattoota keenya kaitaanu sufraa seetti jira sufraa kabunaati fi nyaata jechuudha akkuma argitan kana kun kabunaati afni kun immoo tuyyuu kan nyaatatti kuma 2 fi qarshii 400 bitama sufraa lamaan walirra mandajaa karabaati fi jookii warqaammaa istoobisaatu jira mandajaan karabaa isii kana qarshii 800 beeytan namni hundi bitata jookii warqaammaat isa kana qarshii 2,000 kaitaanu istoobisaatidha kun istoobisaati
asitti argama daawwattoota keenyaa isa tokkoffaa teessaa jira daawwattoota keenyaa qarshii 3,200 yeroo ammaa kanatti Ketaanu televiziin abbaa inchi 32 qabdi qarshii 5,000dha. Abbaa inchi 32 fi diishii isaa wajjin qabachuudha daawwattoota keenyaa giloobal sahaan giloobal asitti argama daawwattoota keenyaa meeshaa beekamaadha nu biratti meeshaan kun qarshii 5,500 yeroo ammaa kanatti kabiraan meeshaa shorbaa waa 8 naaf biti jetteerti. Kun akkuma argitan kana akka fandishaatti jira, akka kuukisiitti jira, akka shorbaa dhuunfaatu jira, kun isaaniitti kanatu jira daawwattoota keenyaa shorbaa guddittitu jira. Saarbisii jahaa fi saarbisii turisaanii zirgii jahaa fi saarbisii sadii bakka tokkotti gurguramtu firii guddaa wajjin bakka tokkotti qarshii 5,000 fi 500 yeroo ammaa kana gatiin isaa kana fakkaata. Amma kallattimaan meeshaa farniicharii kun agarsiisa. Akka doobii gabbiyaa kan wajjin fudhatiin jedha daawwattoota keenyaa doolaaratu jira. Akkuma argitan kana baraan kanaa qabuudha. Dolaan kun biratti baratamaadha jechuudha. As keessatti immoo masqaa qaba. Mastaatiin tin dhabne mastaatiin yeroo mana galetti dhaba jechuudha. Daawwattoota keenya sallaan keessa cabne kana masaabu qadda qabaa keessa hojjetamee jira. Mastaatiin isaa irratti gala jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa qabdi kun 16 reesiingiin kun asitti illee biffee qabdi. Qodeen teenna rahima asitti akkuma argitan kana biffee akkana ga'u kana qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo keessa madaddaraan isaa akkanaan mukaan hojjetame. Kajaarri akkasumas madaddaraa qaba biffeen kun haarawaa miti yeroo jechuun isaa turre jirraa qarshii kuma 27 yeroo ammaa kanatti asitti TV inchi 32 qabaata keessoo TV qabdi. Kunoo haala kanaan mana keessee galee irratti kataa'u jechuudha. Walitti akkana ijaaramee isaa qaba. Balbala qaba jechuudha. Kana fakkaata. Televiziinii qarshii kun guddisan teessoon isaa qabsiisuma. Kuraafuriin hojjetama daawwattoota keenyaa meeshaan keenya ta'aadha kana fakkaataa kaabiraamaanii keenyaa ijjata akka irra zoortee hin agarsiisa waan hundaayyuu ana ammaan xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Video ये सब नंबर Allah